har'a pirankii jechuudha. Pirankii Oromtitti first kan jedhu yookiin immoo Soofiyaa ishee irratti har'a pirankii ajaa'ibaa hojjechuudha jechuudha. Hanga dhumaan waliin ta'a pirankii kun maal akka jechuudha. Akkuma jaarsetanii ani gaa'im beekti garuu akkan waan ishee nagaafattee waan ishee nagaafattu waan hin didu jechuudha. Yeroo hundumaayyuu yoo turelleen waan inni godhaaf jechuudha. Viidiyoo adda addaa nagaafatti wanta hin galleef baay'ee nagaafatti jechuudha. Ijoollee YouTube irraa wal beeknu keessaa ishee sirriitti nagaafatti waan ta'eef nama biraatitti na himtee burteeni akkanatti nama fin ergitu yoo gaafata waa namatti himtu jettee nama biraatti na himte jedhee tanan pirankii ishee godhamee maal akka isheen jettu immoo walumaa ilaalaa jechuudha. Soofii namni walla Soofii yookiin Oromtitti first kan jedhu Oromoo first kan jettu san chaanaala ishee jechuudha. Akkasuma mucayyoo kana jajjabeessaa'ee isiniin jechuu jaaladhaa. Mucayyoo yeroo duraa walii hojjechaa turreedha. Ammas immoo fafootti akka walii hojjennu abdii qabna. Kanaaf har'a ishee irrattan pirankii hojjedha hiriyaatii jechuudha. Irrattan pirankii hojjechuudha jechuudha. Walumaan laallaa nan bilbilaa fi jechuudha. Amma let's go. Soofii mee nama akkanaa sisseene? Maal ta'e? Maal jettee tati nama biraatitti burtukaayoo waa gaafatan namatti himtu maal akka ta'e hin beeku jettee natti himne? Nama biraatiin burtukaayoo waa gaafatan namatti hin himtu naan jette. Mee maal as godhe Soofii? Maal asitti himuu didime? Natti sun jetti maal taate? Enu hasa wae ke Abbuma atitti himte san kaasoo biyyeetti waldhasuun hin taatu dubbii waldhasan hin taatu bara. Wae ke namatti naasofne utti yoo ibjette malee. Lakki sin jedhetti himte ati abbuma itti himte san mee ilaalin maal mee tanaan dura maal asitti himuu dide Soofii? Yoom biizii ta'ee akkam ta'eetuma homan biizii ta'eetuma sitti himuu ha? Pirankii na godhaa jirta boo? Abbo wae pirankii waan akkasiisan keessatti ani gaane waan akkasiis kana keessa hin galu. Enna waan jedhaa jirtu jetti maal taate? Eenyu haasa'e waa'ee kee nama tokkottu naasafu. Enna abbuma taasa maali jedhee si hamatu jetti. Waan si gaafadhe hundaan himaa jirta maantu waa'ee kee eenyu haasa'e? Yoo dafanii gaafatanillee namatti hin himtu. Daftee namatti himtu hin koorti ta'e inni naafti ta'e ani hin beeku. Beeta. Abbama san tasfiidi mee anatu gaafata. Abbaa haa walloltanii firaatu itti abbaatti himte hin beekta waan ta'eef. Qoy mee maaluma si dide? Kan kaleessa kana gaafattellee si fi waraabaa siin jedhee ture miti. Kan biraa mee maaluma si dide Soofiitii dhugaa. Ani waan nama akkasiiti miti hin beektaa miti. Akkan daa'ima wajjin cinqamaa jiru hin beektaa miti. Atama pirankii kanarraa dhiisne pirankii na godhaa jirtu. Abboo waa'ee pirankii natti naaseenan. Soofii qalbii sitti fakkaataa isaanii yookaan waa itti muudidde innummaan akkasii horsiisin naanaaf si wallolchiisu. Qalbii sitti fakkaataa Soofii waan akkasitti sitti haasa'uuf lolaa sitti haasa'uu barbaadde. Kun jecha kiyyaa miti kaa. Jecha kiyya waan ta'ini. Eenyu jedhee abbichi sun eessa lafa sabee natti himamoo atitti mannaanuu malee namtichi abbaa sun na gaafateetu hin beeku. Abbichi sun abbuma ati warruma yuutuubara wajjin hojjettu. Namni yuutuubara wajjin hojjetu namni yuutuubara wajjin hojjetu namni olii dawwalu anaaf si obse kana malee namni biraan jiru abiitti. Ay obse miti godhe kan nama biraati kan namatti himte garuu ati itti himteerta haasofteellee jirta. Garuu ani guyyaa takkaasin jedhana. Pirankii ta'uu nama sirriin galaa jira godhe. Pirankii miti lubbuu pirankii dhaabati bara. Nama tokko wajjin naasofne tokkoffaa si jammari waan si gaafadhu hundaa natti himaa jirta waan si gaafadhe sirraa dhabee jiru. Waan natti komadhe hin jiru. Nashee. Sila namni suni ani karan jedhe Soofii namni suni addaan nu baasuuf immoo akka walitti dhufnee waliin hojjenneef immoo yaa'u akka hin beektaa waliin gallee hojjennaa Soofii jabaadhu waliin gallee hojjennaa biyyattillee wajjin hojjennaa biyya tokko siin jechaa jira miti si gorsaa jira miti kunuma si gorsuu immoo namni sun maallaan jedhe isheen akkana dhugaa baay'een gaafachaa ture jettee garuu binatti himtu tumte deemte turtee natti himti naan jedhanii
nanti garuu beekta kaati moo akkam biizii ta'uun beekta akkan daa'ima guddisuun beekta akkasitti immoo hin beekta mana namaallee akka hin deemne hin beektaa miti. Dhageetta namichaan sun amma namni akkasiin jedhu sun yookaan ani sitti mun danda'a yoo anaaf si addaan baasu barbaade malee soofii sittani marakkoon qabatichaa. Anaaf dhageetta murtii anaaf soofiin intala biyya tokkooti gadee wajjin hojjechuu ennaa jettee yookaan eebjuu kee kana nama saniif himte yookaan namni sun akka nu wajjin hin hojjenne sababa uumanii waliin nu aarsuu faddaan kutuufis kana godhuu danda'an. Ati garuu amma hin kakattaa ani akkana hin jenne jettee soofii hin kakattaa ani akkas ta'e nadhiisa abbicha san garuu sitti nima. Hin kakadha'ee waan barbaadde sii kakachuu danda'a. Erga akkas ta'e rakkoon qabu kaa yookiin namni sun addaan nu baasuufis ta'uu danda'a. Ani garuu namtichi suni maal laan jedhe ati nama akkas jedhe sammaa sitti nama akkas jedhe sitti fida rakkoon qabu kan nama sanii sitti nima maaliif dhosaan hin taatu iyyuu duraan hin himuun jedhee miti maafan hin himne erga ofii keetii waan dhugaa keetii hin baane ta'e hin taane ta'etu yaa himamuu namni sun yookiin addaan nu baasuu ta'uu danda'a. Kanaaf akka nuti waliin gaafa gallallee hin hojjenne nu taasisuu dabar kanaafi. Baalageedha namni sun ammuma dafii biloofii godhisi jammar namni akkasiin jedhe sun nama addaan kutuuf deemu. Ani guyyaa takka soofii si didee beekaa dhugaa rabbi waan hin beeku sittuma nima waan hin beekne atis waan hin beekne nan gaafattuufu. Innaa atamma na amantu jechuudha wanna siin jedhu soba jechuudha nama jennee kasiin jedhaa jiru soba atamma nama sana amanaa jirtaa bara. Nama sana amanaa osoo hin taane indee akkas naan hin jettu jedheetiniin ani si bilbilee bara soofii malee siin bilbilu ture. Innaa ani hin jenne kun jecha kiyyaa miti eega siin jedhee kana caalaa maali? Jecha kiyyaa miti siin jedhee nama tokkottoo waa'ee keen haasofnee siin jedhaa jiru. Okay, rakkoon qabu bakka namicha sittiin himaa garuu namni sun jechuudha anaaf si addaan baasuuf. Ani wanna si gorsu keessaa soofii dhugaa ta'aaf jiru beeke malee amanaan jiru kanan kakadhaan waan ofii kiyyaa afaan kiyyaan jechaan jirra jechaatan amanaa jira jechuudha. Garuu gaafan wanta san dhagahe wanti sunillee kanatti himame har'uma jechuudha. Gana innaa hagan dalagaa xumuradheetuman itti bilbilaa jedheetuman sitti bilbilee bakka hin kaastochumaan dhiise jechuudha. Kanaafi ani jechuun nama yoo waa gaafadhe irraa dhabe jechuun ofuma keessatti taasiseetiin hin caqqisa malee namni sun waan akkanaa naa gochuu didee maal jedhee nama biraatitti qaama biraatitti hamachuun deemu beekta. Innaa osoo waan si gaafadheeyyuu atuu waan sannaa deebisuu diddeeyyuu nama biraatitti kana naa gochuu diddee jechuun maal bu'aa naa qaba bu'aa naaf hin qabu bara. Soofii bakka ofii keetii ergan jenne erganan kakadha jettee ani garuu sin amanaa namni sun immoo beektaa wanta akkas nu godhuuf jechuudha. Anaaf si addaan baasuuf aniif si akka duraallee wajjin hojjennu namni sun waan beekuufi akka gaafa gallallee wajjin hojjenne nu taasisuuf natti fakkaata ka ergaatu ofii keetii nan kakadhanaan jettee kaarratti si amanaa jira maali namni tokko erga waan ofii angoon hidhee kofidantii ofitti qabaattee amanammaa ofitti qabaattee si amanaa jechuudha. Garuu nama san jechuudha abbuma fedheeyyuu haa ta'uuti akka anaaf si addaan baasan beeki jidduu keenya san dhufe taanaan namni sun akka jidduu keenyatti hin beekne beeki bakka ammaan boodatti. Dhimee namuma san nama akkanatti ofirraa jecha uumeetiin waa haasa'u kana isuma sanii iyyuu gaafanna maaliif akka akkana haasa'u. Addaan nu baasuuf kaawwanni biraa maali dharee akka nuti biyya tokko taanes waan beekaniif gallee waan hojii hojjennuuf durallee waan karoora wajjin hojjechuu qabnuu fi jidduun dhaabne malee akka wajjin hojjechaa jirru hin beeka namni suni kanumaaf addaan nu baasuu ta'e naaree fi soofii. Ekkoo namni sun borullee be'anaanillee dhufee murteen akkana siin jettee naan jechuun isaa waan hin oolle waan kiyya osoo hin jedhin akkana siin jette soofiin jedhee eegattee sitti hime. Boru ganama immoo natti dhufee niin gama kiyya murteen akkana siin jettee barsuufi naan jedhe jidduu kanatti geemii taphata jechuudha namni sun. Dhugaa keete. Inni sun immoo namni sun ati jecha kana hin jenne jedhee eegas bakka hin jenne jedhee eegas jechi kun kiyya hin ta'e ati immoo gaafa nan amanne immoo gaafa haa simatu jedhe gaafa tijjatti nama saniif milkaa'e jechuudha somni isaa sii galee addaan nukutuun isaa nama saniif milkaa'e jechuudha gaafa sana. Isin kana jettu jettee ati nama na amanu. Jedhe anuu jedhe. Namni hin amanu muumi.
jedhe Soofiyee jedhe lakkin jettu hiriyummaa kee yoo na amante jedheen jira immoo wanni inni barbaadu sun hin milkoofne jechuudha asuma gabaabasii galee ani jedheen jira nama saniin beektaa jechuun ishiin akkasinaan jettuun jedhe ay maasii jedhaa jira maasii gorsaadha namni sun jechuun kan beektu reeti Soofiyee akka namni tokko gaafa waan addaasi qabuudhaaf yookiin irraa nama sana addaan baasuudhaaf barbaadu kallattii adda addaatiin namni waan hin taane sirratti daldala beekte inde kana narrifadhe gizee akkas inni natti himu namni sun natti himu narrifadhe inde lakki Soofiin akkasin jettu tanaan durallee waliin hojjechaa turre ammallee immoo nuti gaafa galle karoora hojjechuu qabnaa wajjin hojjennaa dirqama amma mana walii dhufnee dhiisnee yeroo argasti na dhufaa ishiinis dhufti yeroo argatti dhufti walii bilbilaa keessanis walii bilbilaa nu wanti waan hono jennu qabu ani immoo wanta ishii na gaafattillee inuman itti hima hagam beeku ittiin hima jedheen tan ofirraa wanna jedhe anamman gaafadha ishiin jedhe gaafadhu naan jedhe abbichi jechuudha. Sijjammar jechuudha sijjammar atuuyyuu ani akka kanan jennoo beeku hiriyaa ta'e takka yoo amante hiriyaan ta'e takka akkasi amanne yoo ka amantu ta'e rifachuu sin qabdu shakkuu sin qabdu jechuudha anammati yoo Soofii maaliif akkanaa jette yeroo ati jettu kan uummata akkanatti fakkaanne maaliif waan ofii kiyyaa godhee jiruu miti jechuudha kanaaf na sirrifachiisu homaas natti fakkaatu jechuudha bakka ati na amanteen amanuu baatte inni fedha keeti sii galee ani garuu dhugaa jirtu yoo dubbadheetti hin jedhe anaafis rabbiifis akkasi jechuudha sii galee saree annaa kanaaf namni waa'ee kee wajjin haasa'uun jiru waa'ee ani murteen akkasii murteen akkana sijjammara namni wajjin haasa'uun jiru anaafati wal beekuu kenna namni beekuu jiraate nama YouTube hojjennu keessa obsineet akkatti obsineet wajjin illee waa'ee kee wanni hamanne jiru hayi murteen nama gaariidha gara bal'atti waallee nama dhoyfachuun beektu akka namaa waallee nama dhoysuun beektu waan gaafatanis namatti miti gaarummaa makee malee guyyaa tokko badoo makee tasafaanii nu bahin beeku maaliif gaarii ati hojjette ka maaliif waan badaa osoo hojjette namni seena makee waanuma badaa sanis seenaa kee galmeessa waan gaarii gaafa hojjette immoo namni waanuma gaarii sanis seenaa kee galmeessa waanuma gaarii waanuma keessa gaarummaa keessa haasaa malee badoo makee haasaa jechuudha. Annaa kanaafuu asuma gabaabat kuni jecha Soofii irraa dhufee miti siin jedha Habibti. Ashi galatuun ka yaada bareedaa naa kennite ishee. Soofitti. Wayyee. Firaanki taate amma adiinte. Simoo adda garuu. Ani bara durma gara. Mee maal jetta amma yaada kanarratti waa kennadhu mee dhugaa rabbii osoo waan dhugaallee ta'u ta'e miti. Dhugaa yaada bareedaa ofirraa mormi akka keessatti. Dhugaa jechuun hin jira barbuutti waan akkanaa barin jira dhugaa fakkeenyaaf anaafati yookaan nama qaamaan walitti dhufuu fi namoota baay'ee hiriyoota baay'ee walitti kan dhufnu odoota arge tokko namni bakka gooddanyummaan keessan bakka kan nama hawwisiisu kan nama hinaafsisu yoo ta'e jechuudha namni addaansi godhu konni namni goon hin jiru jechuudha bifti diji. Dhugaa keetti dhugaa itti galatoomi dhugaa yaada bareedaa kennaa kennite galatoomi ulfaadhus hin jedha ofuma kiyyaafanii piraantiin godhamee har'a waan bashii jettu ilaalamee waan amanti jedhee waan san gochuu dhaqee dhiifama siin jechuu barbaada garuu atillee immoo akka hin goone nam osuma ta'eyyuu nam beekasi atis nama waan akkasii jettuu miti jetti jedheetuma mormamee waan bashii jettu ilaala jedhee tanan fasxabee dhufes hin jedha ashii. Amma be warri miidiyaa kun baramma wal shakkee Habibti wanni dhugaallee odoo ta'e waan dhugaallee odoo ta'e bada piraanki ta'e inni haadha jedha. Kaan atis beekteerte garuu sin mormeetumaan bakka itti galfadhe malee seetteetis jirta nama galatoomii yaada bareedaa naa kennite dhugaa dubbachuu fi dhuguma ani dhugaa dubbachuu fi nama osuma waan ta'e hagam beeku san nama hin dhossu yaa waan dhossullee hin qabu hin beekta akkuma jettee iyyuu nama dhossu hin qabu ani garaa kiyyallee namatti nan himadha garuu nama beekta amma yeroo nama bira deemu akkas kana dhugaa hawwii nan qaba garuu baay'ee yeroodhaaf xiqqoo ishiin beektaam ture yeroon kun baay'ee na rakkise isa kanaaf malee dhugaa hawwii guddaan qaba galatoomatillee yaada bareedaa naa kennite galatooma ulfaadhu siin jedha.